ofii kee to'achuu fi abshaala ta'utu sirra jira dooktar. Akkamitti sa'aatii kana roomaaniin akka barbaaddu itti himta. Namni akka roomaan akkatti guddatteenis yoo ta'e akkaataa jireenya isheen nama safu kabaju ta'uu ishee beekamaadha. Waan seera isaa hin eegganne hunda fudhachuun isheetti ulfaata. Kanaafan tasgabbaa isiin jedha. Ansuuta jedheen ishee biraan si ga'a. Harkuma isheen waraqaa hiikaa gaa'elaa girmaatti akka isheen laattu goona. Obsaan aannan goromsaa dhuga yeroo jedhan hin dhageenye. Obsi dooktar. Obsi. Waan barbaaddu yookiin wanti si jalaa badee jira? Manichi kilaasik luuk akka qabaatuuf maal yoon godhe wayya jedhee yaadaa ture. Hin yaadin. Callistee yeroo kee hin gubin. Manni kun mana seenaa qabeessa. Homaa jijjiiruunis ta'e sirreessuunis hin danda'amu. Tole?